Meewaa si gaafadha. Ati dhiira taatee dhalatteemi? Yee. Guyyuma tokko hin hawwita dubartiin taata guyyaa keessaarra amma hin hawwita hin taata fuulduraas Maal? dubartiin taata Hin qabu. Hawwii akkanaa hin qabu. hin taata hin jedhe. Waaqayyo dhiira si godheessi uume moo dubartii si godheessi uume? Dhiira. Jiraattee gaafa duutee kaafamtoo gaafa firdi shamara taatee kaatee fuula waaqayyoo dhufta moo dhiiruma taateeti? Dhiiruma kun beekamaadha. Atuun geeddaramtu waaqayyoon akkamii geeddarama? Hoo jettu. Waaqayyo bakkamitti geeddarame? Nama gaafa ta'e geeddarame kaa? Gaafa namatti ani waaqayyoo hin geeddaramu jedha hin jijjiiramu jedha waaqayyoo hin geeddarratti. Laali waaqa guutuu ta'ee otoo jiru cubbuu ilmaan namootaatiif jecha inni kan durbee maarame irraa foon uffate. Laa akkana eenyummaa waaqayyootiif namaatu foon uffata malee dubartii irraa obboleessoo waaqayyo akkamiin foon uffata? Saniif ka cubbuu sana wannoo jechuuf jechame waaqayyo wanni hin danda'amne hin jiru. Wanni waan ta'u fakkaanne. Laa waaqayyoon hin geeddaramaa dura waaqayyoon hin geeddaramaa. Wanni waan ta'u fakkaanne ta'eet argamaadha. Waaqayyoon hin geeddaramaa jedhe dura. Hin geeddarama? Hin jijjiiramaa. Lakki kalaas. Waaqayyoon nama ni ta'a? Waaqni nama ni ta'a? Cubbuu keenyaaf jecha ta'eera. Lammata waan deebi'eedha. Waaqayyoon yeroo ani hin geedda kakuma fakkaisa waaqayyoon ana bira geeddaramuun hin jirtu jijjiiramuun hin jirtu yeroo jedhu. San jechuun sa'i kasaa of jala bada fageessitee ni kini san jechuun sa'i. Inni ikne baran maal jedhe? Na dhaga'iga. Ayye. San jechuun sa'i. Ani waaqa jijjiiramuu miti ani waaqa geeddaramuu miti jechuun sa'i. Ayyeen jijjiirama jechuudha. Jechuun sa'i na dhaga'iga. Tole. Wal hubanna baalukkaa kiyya maali? Abshir. Hoogan irraa sheernoo gochuu dandeecha qabeenya kana. Laala. No, itti fufe. San jechuun sa'i. Ani waaqa dubbatee ka'ee haala laalee rakkina dhufu laalee dhiphina dhufu laalee nama jecha jijjiiruu miti. Fakkeenyaaf samiirraa kan inni dhufe oolaa haraaraa ta'ee waaqaa fi nama walitti araarsuudha mitiire. Eenyutu waaqarraa dhufe? Yesuusoo. Waaqaa dhufe moo Yesuustu dhufe? Namaa dhufe? Namaa dhufe moo waaqaa dhufe? Eenyu? Namaatu waaqarraa dhufe moo waaqaatu dhufe? Hafuura qulqulluu waaqarraa dhufe. Durbee maaramii keessa bu'u. Akka jedhu Maatiyos 18 lakkoofsa 11 irratti ilmi namaa isa badii oolchuu dhufe jedhe. Eenyu ilmi namaa kan dhufe? Ilmi namaa eenyu? Isa kana ka fakkeenyaaf hafuurri qulqulluun kuni Samiirraa dhufe? Samiirraa dhufeeti durbee maaramii keessa buufate karaa durbee maaramiitiin immoo dhalatee isa bade barbaachaaf jechuudha. Kan dhalate san waaqa moo nama? Nama moo waaqaa dhalate goobazii kiyya? Hin cimtaanteeti. Laa hin cimne jechuun si gaafadhe loojika namaan fudhachiisu kaa. Gaafii natti nama gaafattu mee? Ayyee. Gaafii honnooti. Gaafii maali? Gaafii mana murtii moo? Maarre. Waan jedhe amma ati dhalate. Okay, waaqayyoo dhalate Maariyaam kan deessisan waaqa moo nama? Maariyaam deessee miti ilma deessee mi? Okay, qaamni isiin deesse namni isiin deessisan maal ta'aaf Maariyaamiif? Maariyaamaaf maal ta'a Yesuus? Ilma ka. Ati harmee teetiif maal taata? Ilma. Goba. Yesuus duba waaqa deesse moo ilma deesse isiin? Rabbi fuudhuu. Laarkaa goobazii sammuun sun fudhattu bar goobazii kiyya baachaa koo. Astaghfirullah tanisinu. Astaghfirullah jedhameetu jedhi takka wallahi. Eega saawoo naa ibsiteen jedha maal odoon beekne akkamitti. No waan jedha astaghfirullah jechuun waaqayyoo kiyyatti gartee dhiifama araara gaafadhaa waan hundaa'u jechuudha. So waan jedhe amma siigalee jira waan jedhe Maariyaam ilma deessee ilmi deesse san ilma isiitiimi waa ilma harmee teetiiti. Eega kanaafuu qaamni ilmi isiin deesse san dhiira moo dubartii?
Yesuus dhiira akka ta'e. Ameen. Ameen. Si galee. Kanaafuu ilmi Maryam san dhiira. Haadha Yesuus jedhanii ilaala. Haadha Yesuus nagaan siif haa ta'u. Kanuma jedhanii gabayaa keessatti jedhanii. Haadha Yesuus. Maryam haadha Yesuus. Amma ati harmee teetiin gartee haadha bakkalchoo nagaa haa ollaa akkam bultan. Nima jedhaniin ollaan namaan hin jedhu. Bakkalcha maqaadhaa baaste. Bacha. Bacha. Ada bocor. Ada bocor toko. Akkana jedhanii Maryamaan yaa ilma koo kootu ganda kana naa dhaqqa. Hin argattu ilma si hin argattu Maryamin. Hin argatte boo maal arga. Akkana Waaqayyo ergatte moo ilma si ergatte? Ilma ergatte moo Waaqayyo ergatte isin? Namummaa isaatiin isa ergatte isa. Adda baaftee as taa'e waaqaati as taa'e deemee agarte. Maal jechuu? Lakki gaa'ii maal moo? Wal jalaan. Ika jechichaa wal jira. Amma fakkeenyaaf intalti tiyya takka ulfa daa'ima garaa yoo qabaatte intalati yaa miti intalti san. Akka nama duwwaatitti yaannu kan nama aangoo akkeenyu yaanna akka seexana yaanna duba. Maaloo maqaa rabbiiti. Okay, Maariyaam yeroo ilma isiisan Yesuus ergattu gabayatti waaqaa fi namaas ergatte. Nama inni nama guutuu waan ta'eef lafarratti nama guutuu. Kanaafuu isiin kan argitu kan isii dura dhaabbatu kun nama moo waaqa kan isii dura dhaabbatu kan Maariyaam ergattu kun. Nama foonitti kan nama. Nama jedhe kan namni kun ilma isiitiimi. Waaqa ergatte moo ilma isii ergatte? Ilma isii ergatte. Goobas kaa bakka waaqaa miti kaa. Hayi. Waaqa hin ergatanii. Wanni waaqa isa taasisu hin jira wanni nama isa taasisu hin jira. Abboo akkamii dhiira Yesuus dhiiraa miti. Dhiira. Dhiirri qaama saalaa ni qabdi moo hin qabdu? Maal kun wal nama gaafachiisa. Okay, Yesuus guyyaa 8ffaa isaati akka aadaa Yihudaa gartee dhagna irraa goote gartee gogaa irraa murtee mi haati isaa bara irraa murte. Dhagna qabate jechuudha. Dhagna qabate jechuudha. Waaqayyoo dhagna qabate moo nama? Nama. Dhagni san kan waaqaati moo kan namaati? Kan namaati. Eenyutu dhagna san qaama saalaa kanneef Yesuusiif? Eenyu kanneef? Durbee Maariyaam irraa uffatte foon. Uffatte foon uffatte ati achirraa uffatte eenyu si akkuma taadha keetirraa foon uffatte qabattee dhalatte. Akkana. Isheenis foon qabatte. Ani waaqayyootu naa kanne qaama saalaa. Lakki waaqayyoo mootii gassii kenna. Yalalee harmeetii yannaa kanne. Waaqayyuma ta'ee odoo jiru waan ati foon irraa uffatte gaa'e beekama. Haa uffadhu achi keessatti ka qaama saalaa narratti tolchee ija kana hunda narratti tolchee harmeetii yaa. Inni waaqa beekamaadha. Okay, Yesuus Kiristoos irratti qaama saalaa eenyu tolche? Waaquma. Waaqa kam? Waaqa abbaa. Akkana kaa waaqni abbaan maaliif kannaaf Yesuusiif qaama saalaa? Maaliif kannaaf? Nama ta'ee dhalachuu waan isa barbaachise. Barbaachise nama ta'ee dhalate. Anis nama ta'een dhaladheemi. Nama guutuu ta'ee haa dhalatu. Ani nama irruudha. Guutuu. Atoo nama irruudha moo guutuu? Nama guutuudha. Goobas Yesuusoo nama guutuu ka qaama saalaa Waaqayyoon irratti tolchee kanneef. Waaqayyoon anaafeetiif qaama saalaa akka qunnamtii saalaatti goon akka ittiin horru akka ittiin bashannannu miti. Itti fincaanu. Yesuusoo. Akka itti fincaa'u bichaa dafe. Bakkalcha harmeetee si dhageen. Way ilmi Yesuus waa takka bakka. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wuyyo. Bakkalcha osoo jiraate Yesuus hin dhiisu osoo jiraate wallahi sin dhiisu. Wallahi sin dhiisu. Dhiirti fincaanuma qofa fincaantu qaamni si fincaanuma qofa itti Waaqayyoo itti kanne. Eesh faayidaa. Maal jechuu? Hojiin alaa? Jechuun fedhii isaa ba'uun dhumne inni fedhii isa ergee raawwachuu dhufe. Hin nyaatu beelaa'u hin nyaatu simmeetiin qabu ittiin dhagaamtu ayisaraam hin dalayiddu. Aangoo waaqummaa sana of keessaa qaba wanti wannoon ittiin. Okay, aangoo waaq yeroo nyaatu yeroo beelaa'ee akkasin nyaatu aangoo waaqummaa of keessaa hin qabu. Qaba genna akkuma namaa nyaachuu qaba. Akka namaatitti hin fuudhu. Hin fuudhu.
Kaayyoo dhufeef qaba fuudhuudhaan dhumne. Nyaachuuf dhufe. Nyaatee dhugee. Nyaatee dhuge. Nyaachuuf dhufeemi. Nyaachuuf dhufeemi. Lakki lubbuu bilisa baasuudhaaf. Maal nyaatee miti Yesuus nyaachuun turre? Nyaateera. Fuudhee? Fuune. Maaliif hin fuudhini? Yakka. Fuudhuuf heerumuuf hin dhumne dachee kanarra. Fuudhuun yakka badiidha. Nama haaraa dachee kanatti dabaluu otoo hin taane kan inni dhufeefi. Maariyaa. Warra dhalatan doge warra dhalatanii cubbuun makaman cubbuurraa baasudha waan ta'eef. Okay, namummaa isaa sanoo eenyu cubbuu jalaa baasa? Ilmi namaa nama ta'e kan dhalate hundi yakkamaadha. Abbootti araaran gaafadha malee cubbuutti nama gatta. No, wallahi waanuma jiraan si gaafadhe bakkalcha yookaan baacha. Dhugaa waanuma jiraate waan loojikii sammuu ta'ee jiru ayyees irraa hin dhiisa waan biraa. Waan jedhu Yesuus Kiristoos du'ee miti. Du'ee miti ee jedhe ka. Maal gaafii qaba. Guyyaa meeqaaf du'e? Guyyaa sadiif du'e guyyaa sadii booda du'a moo'ee ka'e. Goobas eenyutu ajjeese? Mormitoota. Mormitoota. Oh, waaqa ajjeese. Waaqayyoo kee nama ajjeese? Waaqayyoo kan kee nama ajjeese? Waaqayyoo kee? Yesuus waaqa keetiimi? Nama si dura ajjeeseemi waaqayyoo kan kee? Waan qabuuf kaayyoo. Jedhe akka fadhe qabatee dhufe waan qabuuf du'e. Jedhe namaatu na dura ajjeese jedhe waaqayyoo kan koo. Laale otoo gochuu danda'u akka waan gochuu hin dandeenyetti jedhe. Akka fadhe jechuun bakka na dhaga'iga. Hayyee. Gaafa itti tufamu gaafa reebamu gaafa waan hunda ta'u. Waa gochuu hin danda'a ture ofirraa jechuudha. Eenyu sin jedhe hin danda'a ture eenyu sin jedhe. Eenyu akkas jedhe. Aangoo haqummaa qaba kaa nan beeka. Aangoo waan qabuuf. Waan sin jedhe ati amma nama si ajjeesu deemu tokko ofirraa dhorkita moo itti dhiifta? Nama si ajjeesu deemu tokko ofitti dhiifta moo ofirraa rukutta ofirraa dhorkita? Ani immoo nama waan an ta'eef qaba. Yesuus namaa miti? Aangoo haqummaa qaba meeshaa sammaatii galuu dideesse. Waan jedhe nama guutuu miti. Nama guutuudha waaqa guutuudha inni. Okay, namummaa sana eenyutu Yesuus Kiristoos eenyutu ajjeese? Hafuura isaa eenyu keessaa fuudhe? Hafuura eenyu yeroo namni du'e boqote jedhan namni hafuuraa fi foona yeroo daabee namni boqote jedhaniimi? Eenyu hafuura isaa keessaa fuudhe iyyee himi? Maal ante? Maal taate? Ofii ajjeese? Hin cimta ante. Hin cima dhugaa. Gaafii kana cima bar nama sammuun ta'eetuun fudhattu argite hin fudhattu waan dhugaa. Hin fudhattu bara bibi kiyya gara abboo waaqayyoon hin du'u nama hin ta'u namni hin ajjeesu diinni hin ajjeesu malaayikaan ajjeesuu hin dandeessu. Gaafii deebii hin qabne nama gaafatta. Silaa jechuun numa qabaame gaafiin kun deebii. Anamma aangoo namummaa kootiin waan anan deebisuu qabu siifan deebisa namummaa kootiin jechuudha. Namni waa hunda beeku mitiire. Namni waa hunda beeku. Okay. Yesuus Kiristoos. Namni ani beekadha jedhu. Wanta kan waan geelarra jiruun si gaafadha malee wallahi waan inni si gaafadhu kun hundi waan geelarra jiru du'e Yesuus du'e jechuunis Yesuus Kiristoos har'a yaabbateemi. Har'a yaabbateemi. Beekama. Waaqaatu har'a yaabbate.